Kaleessa kophaa turtanii yaa waboo saba keessanii wal quunnamuu baay'ee rakkatanii sabaa wal quunnamuu galaanni kan waaqaa abdaadhoo saba kee yaa waboo itti fufi qabsoo haqaa. Akkam oltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun daawwitee makoonani guyyaa har'aa miidiyaa keelloodhaa wajjin dhaamsa gabaabaa tokko isin dabarsuudhaaf hin dhufee bakka tokko illee kan dhoofne fayyaa nagaa qabaadha. Yaani nuti amma qabanne lafaa kaane artiistootiin addunyaa kanarra jirru hundi keenya walii galuudhaan yookiin hundi keenya bakka tokkotti walitti dubbannee walitti himneetu maaliif qabsoo bilisummaa Oromoo kana gara tokkotti xumuratti akka inni deemuuf maaliif hin gargaaru jennee lafaa kaane innis waraana bilisummaa Oromoodhaa gargaaruudhaaf hidhanne lafaa kaane jechuudha. Innis maaliin piroojeektii yeroo jalqabaatiif piroojeektii miliyoona tokko doolarii miliyoonii tokko guurree waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuudhaaf artiistootiin Oromoo irratti walii galee jechuudha. Kun immoo dhiibbaa nama tokkoon alatti otoo namni tokkoon hin kakaasin nuti walii keenya wal gorsinee walitti himnee wal kakaasnee maaliif teenya maaliif keessattuu yeroo ammaa kana keessatti yeroo ta'an miti yerootti waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuudhaan yerootti waraana bilisummaa Oromoo kun diinaa wajjin kokkee wal qabaa jiru kanatti nuti biyya kana keessa taa'uun nuuf illee sirrii miti waan tokko jennee lafaa kaane dhugaa dubbachuudhaaf artiistootiin hundi keenya gammachuu irraa qabna. Kanaaf doolaarii miliyoona tokko yeroo jalqabaatiif addunyaa kanarra naannofnee yookiin konsertii muuziqaa goonee waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudhaaf deemnaa jechuudha. Kanuma kaayyoon isaa. Maaltu nu teessisa otuma ta'eeyyuu namichatu arba ajjeeseetu beekamuu barbaade. Arba ajjeesee mana keessaa qabaa ittiin beekamuu barbaadeetu kadu'ee arba magaalaa geessee ittiin beekamuu barbaade jechuudha. Qobaasaa immoo geessuu hin danda'u arba kana arbi du'eera. Amma nama mari'adhuu jedhaniin dhaqee nama mari'atee arba ajjeesee akkamaadha koo godhataniin beekamaa jennaan rakkoo maaliitu jira si gargaaraa jedhaniitu manaa dhufanii funyoodhaan inni tokko gama nan qabanne inni tokko gama siin qabaniitu arba harkisaa deemu beektaa karaarra. Otoo isaan karaarra deemaa jiranii warri harkisan kun maal jedhu arba ajjeefne jedhu. Inni immoo qobaasaa achi dhaabatee arbaan ajjeese jedha. Warri harkisan kun arba ajjeefne jedhu. Namichi qobaa karaarra deemu sun arbaan ajjeesedha. Dhaabadhaa jedhan maal jettee jennaan arbaan ajjeese arba ajjeeftee kottu gama magaalaa geeffadhu jedhan qobaa kee yoo dandeesse qobaasaa bobaatee deemuu danda'u ka du'e arba. Kanaafiyyuu nuti akka ilmaan Oromootti arba ajjeefne malee arba ajjeese wanti jedhamu nu bira hin jiru jechuudha. Maaliif yoo tokko taane yoo gurmoofne yoo bakka tokko dhaabanne tokkummaan keenya yoo jabaate diinillee nu sodaachuu danda'a jechuudha. Waan kaleessa ummata ollaa keenyatti waan ta'e hundi keessa nu quba qabdu waan isin himu tokko illee hin jiru. Because sababni isaas namni humna qabu sabni humna qabu akkam akka inni kabajaa qabu hundi keessa nu agartaniitu. Haguma qawween Oromoodha dim jedhee iyyuu kana addunyaan si waliin iyyiti jechuudha. Yoo ati waa tokko hin iyyisiifne namni gurra si qabaatu hin jiru. Iyyisiisuu qabaatis haguma qawween kan kee dim jedhee iyye addunyaan maaltu iyye gama kana jettee gurra si kennuu dandeesse jechuudha. Kanaafiyyuu tokkummaa baay'ee murteessaadha. Yoo tokko taane hin bilisoomna. Galan rabbiin badiin amma immoo haala amma jirru kana keessatti Oromoon karaa tokko laayina tokko ragama tokkotti luuca'ee waliin deemuutti jira jechuudha. Kanaafiyyuu doolaarii miliyoonii tokko piroojeektii artiistootiin Oromoo lafaa qabanii lafaa kaane uummanni Oromoo nu bira dhaabbatee nu gargaaruu qaba. Sababni isaas nuti waan tokko abdannee miti. Yeroo waan kanatti hojjechuudhaaf lafaa kaanu uummata Oromootu nu waliin jira. Uummanni Oromoo nu qaanessu. Ilaa har'aayyuu qabsoo Oromoo kana keessatti waliin waan baay'ee dabarsineerra. Booris dabarsuudhaaf teenya kanaafiyyuu uummati keenya nu boonsa malee nu qaanfachiisu jennee lafaa kaane nuti akkuma keessan ilmaan qabna ilmaan keenya dhiifnee hojii keenya dhiifnee addunyaa kanarra naannofnee waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudhaaf deemna. Hundi keessan akka nu bira dhaabbattan nu gargaartan isin kabajaadhaan isin waamna jechuudha. Akka dhuunfaattis akka uummataattis nu gargaara. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo yeroo jalqabaatiif doolaarii miliyoona tokko guurree akka isaan jabaatan itti agarsiisuu qabna akka uummata Oromootti. Artiistootii waan kanarratti hin hirmaanne na gaafadhu. Eenyufaatu irratti hirmaataa otoo hin ta'in eenyufaatu irratti hin hirmaanne otoo jettee na gaafattee turre gaariidha. Artiistootiin keessaafiyyuu biyya Awurooppaa, Ameerikaa, Kaanadaa, Awustiraaliyaa warri jiran hundi isaaniiyyuu gammachuu qabu. Tokkoffaa saayiboottan keenya hundi isaaniiyyuu itti bilbilee miti otoo ittiin bilbileeyyuu warri waan kana keessaa hafuun jiru. Garuu hundi keenya irra guddaan keenya waliin mari'anneerra warri wal beenu akka wal beenutti waliin mari'annee walii galleella. Kanaafiyyuu artiistootiin
Awurooppaa jiran, Ameerikaa jiran, Annan jira, Adnaan jira, Abdii Nureessaa hin jira, Awurooppaa Kadir Martuun jira, Shukriin hin jira, Muktaar Usmaan hin jira, Umar Suleemaan hin jira, Daangaan hin jirti, Hawwiin hin jirti, Hirphaa Gaanfur hin jira, Haayiluu Kitaabaa hin jira, Abdii Fadiis hin jira, nama miga. Austraaliyaa Kumalaan hin jira, warreen irraan fadhee hundi isaanii, Tottoobaan hin jira, Elifanash hin jirti, warreen irraan fadhee nama miga. Shurrubbeen hin jira. Warra waan kan irratti hin hirmaanne na gaafadhu hundi isaanii gammachuu qabu. Maaliif hunduutti wal mareen yoo ta'e otuma silaa walitti himne iyyuu hundi isaanii mataa keessaa iyyuu qabu waan kana waraana kana gargaaruudhaaf namni hin yaadne hin jiru. Keessaaf iyyuu yeroo ammaa kana keessatti kanaaf iyyuu warra waan kana keessa hin jirre na gaafadhu. Warra waan kana ittiin hirmaanne na gaafadhu. Habtaamuun hin jira, Abdii Ibraahim hin jira, Qaasim hin jira, Kanada, Amartii Waarii hin jirti, Gazzaayi Maammoo hin jira. Daawit hin jira DC eenyuun baqa waamin Tottoobaasii waameera warra baqa waamin dhiisi gaba baay'ee hundi isaanii maaliif yeroo ammaa kana moo yaadattu beektaa Muktaariin jedheera Forshuu Haayiluu Kitaaba jedheera Shukurii jedheera Kadir Martuu jedheera kana hunda irratti hirmaata jechuudha. Konsertii kana wanti adda isa godhu amma har'aatti konsertoota baay'ee gooneerraa waraanas gargaaraa turre akka dhaabbatti dhaaba gargaaraa turre inni ammaa kun garuu maallaqa isaa qofa guuruu qofa otoo hin ta'in kabajaallee waraana bilisummaa Oromootti itti gochuu qabna. Konsertii babbareedaa maqaa isaatiin wanti nuti goonu hundi waan bareedu waan ijaanillee yeroo ilaalanillee namatti tolu waan uummata Oromoo kana walitti fidee gammachiisuu danda'u maqaa waraana bilisummaa Oromootiin goona. Konsertoota babbareedaa goona jee maallaqa sana guuruu qofa otoo hin ta'in kabajaa amma waraanni bilisummaa uummata Oromoodha kabajaa inni Oromoo keessatti qabu artiistootiin Oromoodha agarsiisuu barbaanna jechuudha. Maaliif konsertii babbareedaa bakka babbareedaatti haga dandeenyetti gochuudhaaf jedhanii lafaa kaaneera. Kun immoo maal agarsiisa? Kabajaa nuti waraana bilisummaa Oromootiif qabnu gama kanaan agarsiisuudhaaf maallaqa isaa qofa guuruudhaaf otoo hin ta'in konsertii nuti goonullee konsertii amma danda'ametti konsertoota babbareedaa goona jechuudha. Magaalaa bakka nuti itti qopheessinu magaalota baay'eetti qopheessinu Ameerikaa kana keessa yoo xiqqaate isteeta 11 12 Awurooppaa kana keessa magaalota 5 6 Austraaliyaan deemna Afrikaa keessa South Afrikaa fi Kaayirootti goona jennee yaadaa jirra yoo Rabbi nu gargaare gama sanas dhannee uummanni biyya sanaatti maallaqa qofa nuu kennu otoo hin ta'in jirra isin waliin jirra jechuun waan tokkodha. Maaliif yeroo amma fakkeenyaaf yeroo biyyoolii Afrikaa kana deemnu maallaqa sana qofa guuruu otoo hin ta'in silaa otoo nu bira dhufanii illee jedhanii hawwuun isaanii waan nuleef dirqama tachilee dhannee hamma dandeenyu waan dandeenyu konsertii kana gochuudhaan. Maqaan konsertii kana konsertii guca bilisummaa jedha. Guca bilisummaa jechuun guca qabannee addunyaa kana naanna'uudha jechuudha. Guca sana qabannee addunyaa kana mararra naannofna jechuudha. Guca sana ibsaa deemnaa jechuudha. Egalee guca bilisummaa kan jenneef guca bilisummaa sana qabannee artiistootiin Oromoodha addunyaa kanarra naannofnaa jechuudha. Hiikkaan isaa kan Oromoon biraan qabu. Uummanni Oromoo nuti miliyoona tokko guurraa jenne malee miliyoona tokkos 2 3 4 ta'uu hin danda'a. Wanti nuti kaayyoo nuti itti lafaa kaaneef waa tokko abdannee miti. Diinotiin keenya warri taa'anii nu ilaalanis akka waan kan baraniif waan biraan qabu hiikkaansaa. Wanti nuti abdannee lafaa kaane immoo waa tokko dudduuba keenya waan tokko hin jiru. Uummata Oromootu nu wajjin hin jira. Nuti waan kana gochuu barbaannee jira. Yaa uummata Oromoo maal nu gargaartudha. Siigalee waan biraan qabu. Uummanni Oromoo haga lafarra jirutti immoo yeroo hunda Oromoodhaa wajjiniin amma jirrutti qabsoo bilisummaa Oromoo kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf uummata keenya abdannee lafaa kaane uummata Oromootu nu wajjin hin jira. Uummanni Oromoo nu qaanessu himmoona akka gaariitti immoo moona. Nuti miliyoona tokko jenne yoo Rabbi jedhe miliyoona 2 3 4 ta'uu hin danda'a hin goona haga uummanni Oromoo lafa jiru kanatti keessaa fi yeroo ammaa kanatti yeroo Oromoon gaba tokkotti luuca'ee deemaa jiru kana keessatti maallaqa waraana bilisummaa Oromootiif gurree qabsoo bilisummaa Oromoo achi gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf hidhanni lafaa kaaneera artiistootiin Oromoo. Uummata Oromootiin wanni na jedhu jalqabneerra xumurri moo kan keessani. Waraanni bilisummaa Oromoo jalqabeera
xumurrisaa kan keessan yoo isin gargaartan yoo isin bira dhaabbattan mana keessa teenyee dhuman dhalaan dhaluu hiraaruu qofa otoo hin tahin maal gooni ani maalin godhe mana keessa taa'ee yoo wal bira dhaabbanne yoo tokko taane waan kiisha keenya keessaa qabnu yoo itti kennine ollootiin keenya waan isaan maalirra akka isaan gahan kaleessa dheengadde agartaniitu. Maaliif qabsoo keenya kan isaaniillee wal bira dhaabee hin madaalu qabsoo uummata Oromootu caala kan isaaniiyyuu Oromoon ilaa har'aatti duuteetti itti qabsoofteetti diina keenya sun itti baay'atee qabsoon keenya dheerate haa ta'ummoo malee ollootii keenya irraati waan argine waa tokko qabna ollaan keenya hidhatee kabajaasa qawweedhaan hidhannoodhaan agarsiisee jechuudha. Nutis kana booda akka Oromootti teenyee nama kadhannu hidhannoo kan jajjabeeffachuu qawwee yoo hidhatte yoo qawween kan kee dim jedhee dhuka'e addunyaa maaltu iyyama gama kanaa jedhee gurrasii kennuu danda'a. Haga hidhattee hagan qabsoofnetti kabajaa hin qabdu yaa uummata Oromoo. Maaliif du'a namaa hin hawwinu akka Oromoo tokkotti rakkanneeti. Furmaata ka dhumaatu furmaata qawwee ta'eeti kan nuti deemnu. Yoo gattaanii haasa'uudha namni Jawaarii ol mootummaa kana wajjin haasa'e hin jiru. Namni Mararaadhaa wajjin umrii isaatti fixe hin jiru Oromoodhaaf jecha. Namni Daawudii ol taa'ee haasa'uudhaaf namni walii galee hin jiru. Qabsaa'ootiin Oromoodhaa hundi teebilarra taa'anii haasa'aniiru garuu furmaata tokkotti dabanii rakkatan. Furmaanni kadhuma kan nuti amma nuti qabnu waan silaa gochuu nurra barbaachifne akka Oromoo tokkotti harka keenyatti namni du'uun bakka fedhattu akka nama tokkotti garaanu nyaata garuu hin rakkanne Oromootu carraa gara biraa hin qabu kana malee kanaafiyyuu hidhannoo kee jabeeffadhuuti kabajaa kan kee ofitti godhu yaa Oromoo hin jabaanna hin moona yeroon isin jedhamu isa bor iftaan otoo hin ta'in hin moona yeroo gabaabaa keessatti Oromiyaan immoo hin bilisoomti haga woboon jirutti haga ati waraana kee bira dhaabbattetti uummanni Oromoo hin bilisooma yaa Oromoo hidhannoo kan kee jabeeffadhu. Aku tu bontu nak